atis berarti ya kono kana garagalchi itis mulisi kono atis tadalatis kono berarti ya kono kana atis qabateti guyya gartee miti asirra atti mulisa kono kula odesura manati mulisa lisan yarkanimi itti mulise waan taate addunyaa tarar takkaa gartee hin ta'ini ummata oromoo kan deeggarsanimi taasise as isinitti hin bahu taati booda immoo abdiin kun maaliif waan kana dalageen isin raamba'een salaamtak abo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمع ركبونا خوجبتو تجارة تبتو تخيني ورمتو ديمتين حاجة وهي تكبتو وهي والقيت يتجيك تتجو حاجاتي قرتي الرا أمت حارة خنا قرتي خطي جيرك تتفي دفيتو أكيد تقولوا خوجبتو تا ورا قرتي بلو راكي خنا ديمون داوي جورا فوري قرتي ما إنسان من ذا تشيرتي خنو هيدا جراي جور أران تنخنو براس أداك بديتين أرخنو منا خيّ منا أبدي تيجور جولت يقرتي ورين قرتي دوران لين جسني قرتي براس إساني براس سراب إساني كوبيسه خنو فولا كيسان كذا ترى به واني قرتي براسو إسين قرتي قرتي خنا بوده جورا ورين قرتي نمك أمنه حركة أمنا جاني جراني تيجورا خوني كبا متيجور إفيب كبا جراني غرو أكادا قرتي إسان قرتي أمتا خنا قرتي حركة أمنا جاني دبتاني راه قرتي ما تنا وان قرتي تكا الدنيا تاسرة تنتين قرتي ما أنكر بودا تركام في أداء إرتي فرق جورا دي ما يجور أرى فيديو خنا قرتي واني مرة يو قرتي لبو سأي رخا خانك آتا تيجور نما قرتي أمني حركة أمنا جان كنا إساني متيجور حقابني حركة أبو إساني ماله قطيتا قرتي وان سنبكر رافورنتي هادي بسني جتون أسرتي بربادا يجور نفا تاني نقافتن فكاتا أكرا جوفا يجور بجاك يخرين لينجسي قرتي دري ورانا تي ارغجي قرتي هكا أبو يجور سوابان قرتي أم بكتنا جيرتي نديوا فوري منا ويواجتا يراجور أنا مو خطي أداتين قبردتين أما خنو خرا قرتي ما يراجورا أتي ديبي جرا خنا بودا قرتي نسينجيت تغاي تنادرس السينما تنتظر شيء وان خراب برا إمالتو خراب يبرا خدت تيف سنيف تكو فروبا سنيف نطول فاتة تاو جرا سنوني أمنا قد يسي خديه متاتي نمني نسكا من بولاني جولي نسكتون وان لينجي أكاسبين كم نفين يعني ميشان كم نفخنا سينا نوسام تنجاجي تشوفين hanga shayni dhufuje taa'ee eegu jira saniifin firoos achitti ifee taa'u jira malee baasuu dadhabnee tiimiti isan eegu jira inninis nagaan dhufee jira kana booda immoo baasuu salphaadha firoodhati akkasuma deemmoo firoo yeroo ammaa kanatti ni maraatti yaani teetti tokko ni jiranii sheekhan maraachi yaani haasa'u jiranii nuti nama keenya maraachina tuna haasaa raajuti haasaa polotikaa raajuti asmaan beeku qabdanii immoo isheen deebi'ee jira kana booda jechuun hojiin nuti hojjennus ganaadha amma booda eegalu yaane jechuun malee firoos irraanfannee achitti hin dhiifne warri deemaa deemtanii hin baafne yoo dhiira taatan maarreettanii tana beeku qabdanii jechuu barbaadeti. Ono akkuma gartee amma inni isin jechaa jiru kan ta'e jechuudha. Firooni maraachinee jira jechuudha. Firee sheekaan maraachijaniiti kan dubbataa jiran. Ani immoo ijoollee ilmaan kiyya gartee hin maraachu mata magalee jechuudha. Kan maraate isaanii duuba firoo maraatee raajuu fi faayoo fi balloo fi gartee warreen fakkaatota akkasaa gartee warreen gartee ciisaa abdiif dhaban santu maraatee waliif laalla. Taatee addunyaa tanaa gartee takkaa hin dalagamin fuula gartee wanni kanarratti ol baasee isin garsiisuu deema. Ani taa'ee immoo viidiyoo gartee fedhii viidiyoo gartee asirratti malee isiniif galakkisuu gartee fedhiin qabu. Malaattanii gartee jechuudha kunoo gurbaan namatti gartamuu jechuudha. Qabanii balloon fa'aa waajjisanii jechuudha. Akkasitti hin beekan gaanoti waan gartee namni qaama isaarratti hin garre gartee saniin maxxansee fi jira jechuudha. Namoonni kiyya hundee jiru warreen na wajjiin bikka sanatti nyaatanii dhugan jechuudha. Warri kun osoo gartee isaan abbaan fedhe qabee gartee hidhaa gartee daakilii haa'anii jechuudha. Marfateetuma asin deebi'a. Ammallee kun ogaa viidiyoo gartee isaan maraa jiran argaa jirtan jechuudha. Maal jechaa jiran balloo fi gartee diinee fi miccirfan jechuudha. Gurbaan kun akkanaatii jechee geeti balloon achi kana dubbata. Jarri hogguun harkuu jechuudha viidiyoo abdiin tuqin jechaa jira jechuudha. Kun ijoolleen waraana kiyya. Dhiiga kiyya ijoolleen dhiiga kiyya. Itti naqeetiin jechuudha waan gartee siraa barbaachisu fuudhee isaanii godhee akkasitti jira jechuudha. Garuu immoo balloolleen wanni gartee katti an isa harka isarra qabee waan biraatii miti.
sababa ijoolleen tun ijoolleen magantaa mee dhaabboo inni kun gaa ijoollee tanaaf illee gartee sukkara haa dhuufuu fi ati immoo nama guddaa taateef dhukkee dubbadhuuti dhukkeen sun gartee eessuudhaa dhumte kophee nyaadhuun jeemboo isa maaliif inni kana godhe namni kun jechuudha akka leencaatti deemeeti addaara deemee jechuudha amballoon bar abbaa dhiiraati abbaa marrooti abbaa rakkataati jee qayaa keessa deemee qayaa keessaa baroodaa jechuudha iyyeetti deemteeti akkanaaf akkana bitaaf mirgaas deemtee bikki jiru dhaqxee waan jettu jechuudha inni immoo addaarraa fagaatu leencaa fi akkumaan jettee jechuudha leencaa fi dhiira bosonaa fi gartee bikka hundaan dhaba jechuudha maal saree fi immoo beera maali qeerraan dhabannu akkuma oromoon jettetti jechuudha ani immoo leencummaati jechuudha ittiin mul'isaa isinittiin mul'isa jechuudha abbummaa fedheefu gadi hin jedhu abbuma fedheefu hanqara keessa jiranii lab asii jira irraa muranii gaduman jedhu jechuudha irraan booda namni nama abaaru fi immoo abaaramaadha waraanna kiyya kunoo tokko tokko lama lamaan akka gartee qabanii wanna godhaniis marfateetuma kunoo asin daddachaa jechuudha arra immoo gara hanqa kana badhaaseetiin badhaasa addaa kanneen jechuudha hatti adda addaatiin fuudhee jechuudha mana raajeetii fi warreen gartee akka isaanii gartee warreen gartee miila gartee haanxiidha gartee saniif isaaniif erguu deema akkaataa isaan gartee itti hatti isaanirra deemanii qaqqabanii gartee isaan hunda natti fidan kana booda buutanii jechuudha isin hin haffatinaa wanni kana juuf maali ani hatti jijjiireetiin jira amma hatti jijjiireetiin jira akkaataan gartee isaan kan hunda gartee hokkee isaaniitti qabee gartee as fidee gartee biratti hottee isaanii walitti hidhee gartee isinitti mul'isu ani hatti jijjiireetiin jira arraan booda abdii deemee harkaafatti maara nama qaba wulii riimootaanii isaan godhu riimootaan beekataa riimootaan biraasee kana jechuudha kunoo miyyoo tanaa kunoo wanni fidee arraan tana isin gaadhiyoo isaanii namatti jirti iddoo barnoota gartee anis amma haaree gartee waggaa haaree kanaan isaan allamsitee jettiin asitti kunoo namatti jirti jechuudha kunoo biraasni akkuma laaltanii gartee kanatti jechuudha kana kunoo biraasniini badhaasni kunoo isaaniif qopheessee dhufe kunoo akkuma laaltanii gartee kunoo kana badhaasni kunis kana asinis tanaa jechuudha yoo warreen gartee ija qabu ta'e ni gartanii akka jettee jechuudha isaaniifis yoo naasuu qabaatanii nan illee naasuu qabaatan taate akkaataa isan isinii beeka kaanis kunoo kana badhaasni kunoo kuni guyyaa kanaanis kanaa jechuudha akkasumatti immaas badhaasni kaanis kana kunis kana ni jechuun gartee waan hin taane irra jireetan illee bakka ani waan hin taane irra jiru akkaataa gartee isaan natti roorrisanitti roorroo taa'ee jira jechuudha. Ta'ee jettan kun jechuudha. Kunoo ijoolleen biyyatanii gartee malee injisee gartee haxxii gartee amata haaraa kana jechuudha. Bara 2025 haala bareedaa jechuudha. Qilleensa oowwaa gartee qilleensa qabbanaa amma jiru haallee oowwifneeti shaashaa jennee jechuudha. Ijoollee tiyya bitaa fi mirgaas erginee akkanaaf kaabaa kibbaas erginee jechuudha. Akkasitti uummata munaafiqa gartee kana mantolle kana gartee warra namantolle warra daagantolle kana gartee fuunee miila isaanii walitti hidhinee jechuudha. Akkasitti asitti gartee isin dhiyeessuun keenya guyyaaf jedhu jechuudha. Isin ammoo hanga gartee nuti xumura gartee nuti hojii keenya kanatti nu faana buusanii nu hordofuu hin dagatinaa. Mee ati gaafattoos qaban sana maal dalaydanii abdii wajjin abdii akkamiin maal dalagaa jedhanii na gaafatanii. Shayini qalaas haaluma gartee dawaa akkamitti illee hin miidhamne nama isatti illee yoo dirmanne rakkoo san keessaa bahuu dandeenya. San dalagaa galallee yoo isin onneettan ni dalagaa waan takka godhuu dandeessanii. Ayyee harreenu gaafa gartee gurguraa magaalaa baatan jechuudha. Haada kutteeti halkan dukkanaa bikka gartee irraa gurguramtanitti ni deebiti jechuudha. Ilma namaatii miti. Kun immoo ilma dawaa dalagatee deema jechuudha. Dawaa ajaa'ibaa dalagateeti taanillee nyaatee garatti fuudhatee akka deemu. Qabanii immoo abdii eessa oola shayini maal dalaga eenyu hojii hiriiroo qaba jedhaniiti achi cinqa jechuudha. Isaan ammoo akkumatti waa xiqqoo gartee haala qilleensaa itti jijjiiratama harkaa ba'ee kunoo akkasitti na biratti deebi'ee jira jechuudha inni kun. Abbummaan fedhee jechuudha. Warreen gartee naadhaa dattaniis guyyaa tokko qabanis hanga fedhan jechuun warra sheekaa wajjitee isaa wajji hojjetu hanga fedhan yoo qabanis yeruma xiqqoof isaan rakka keenya malee ni nuu baane jechuudha. Baanus hanga fedhan osoo bakka fedhan illee nu geessanii harkaa baaneetu manuma deebiin. Osoo hanga fedhan uffata nurraa qayyaranii waan qabnu hundaa'u nu fattajanii nuti dawaa haanis gara liqimsinee yaanna haanis yaani liqimsinee garatti yaanna haanis immoo uffata qaama irratti yaanna yaani akka dibatanii akkas osoo nuti amma gaafa na qaban sanis waa hedduu na keessaa guuranii maal jaanii
sibiila hunda kana sanarraa baasan ammas gaafa gizee firoo qabanis akkasumatti wanni isaan dura dalagan sibiiluma irraa baasan isaan yaani dawaan sanirra jira jettanii immoo waan akkanaa yaadinaadhaan dawaa qaamanirra bigannee yaana amma fakkii asumaan firoonis yeroo xiqqoo keessatti ni baafna jeetiin jira sheekee jirra saniif taa'u jirra malee waan biraatiin miti sheeniinis nagaan nuti alhamdulillahi amma immoo waa hundaa'u ni baafna jechuun samboo eega firoo baafne immoo walitti deebina dura jechuun nama baasudha wanni duraati firoo baafne samboo immoo raajus ni qabna walaa raajuu hunda isaaniitu hilwas ta'e hunduma isaaniitu qabne ni deebina jechuun kana jechuun hijibaan isinitti dubbatutti hin jirru afaan isin sobaan jirru hojiin isin agarsiifna waa hundaa'u viidiyoon isin agarsiifna viidiyoo isin waraabna hijiba isinitti hin bakkaate amma immoo kana duras xiqqoo amma bakka nama dhufes miyyoo gaafa kaan firoo yaamtee akka jaalalatti raajufaa itti yaamtisanii bakka ishiin galtus argeetiin jira waa hundaa'u qulqulleeffanneetiin jira beeketiin jira san immoo boru yookaan akkana boru yookiin zaa boodaa dhaqeetiin mana ishii bakka ishiin galtuu qabuuf hin ta'a jechuudha. Akkasi. Galatoomii kuno isillee amma kuno yaada tokko harrabaaf nu amma durallee isuma kuno isin tana tagartee asii fuudhanii isittillee cinqaa ture jechuudha. Namni nama dire yoo irraanfatee jechuudha. Hadirame hin irraanfatu wayita yeroo dhugaadha. Meeshaa kam suuraa qabaatan? Abdii maal seebiraa maal godhaa anamma dalagii baati. Ayiwa. Kuno amma tanagaa hadi jaarfatee jirtaati ati immoo gartee hadhi si erga sana gootu akka gartee nama gartuu si keenyaatti deemtee huccuu bitattanii jetteeni fuutee marataa jettee jechuudha. Hogguu gartee nuti gartee dawaa si toluu sana fuuteeti gatii gartee qaaletti jechuudha. Huccuma gartee gatii qaaletti fuutee kan taatu. Yoo an gartee rafni gartee mata akka si kananii gatii qaaletti gartee kan isaan baatii faratti gartee si kan nagaa huccuu nama qaaliidha jedhanii gartee sirra manatti huccaalee kan ta'a jechuudha. Amma hogguu deemtooti deemtee immoo achi biraan dhufee hangaruu wanni achi dhaqeefillee akkana huccumaa hunduu fagartee mana dhaqe malee isa wajjin waliin beeknuu kan jedhani. Abdii waliin beeknu yaani waamata akka irraan beeku. Akka godhan. Dawaadhaan. Kuno akkuma rafee garteetti gaafa isin waan akka waata bishaan gartee dawaan itti dalagamtee jirti. Akka warri gaddaa. Ati fuudhiiti. Akka isaan miila fayyadaman ni godheeti. Kuno akkuma gartee mana laatanii gartee jechuudha. Bishaan taayilaatti godhee taantii isanii faana qabbanaati. Isin dura roobeellee gartee mijjaa rabbi isin hasalchuu isin saniiti innoo magartanii gawas godhannee jirra. Wanni nuti yaa'u jirruuf ammaan tana firoo baasuu deemna. Yaani jechuun firoo baasuu baannus ammaan tana mana isaanii bakka mana qayyarate waan ta'eef bakka hin beekne mana isaa barbaaduuf yaa'u jirra jechuudha. Firoo qabanii gartee guyyaa adii hoottaa nurraa fudhaa jedhanii gartee magantaadhaan firoo nutti dubbatan anaatu abdii miti. Maas salaamaa.